السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كوجمتوتا في جالتمتوتا وردفتوتا سير channel أكم جرتن المان أورمون ديك السنو بكون جرتن مرات نجا قبضني إيجان لنا جان قبل الحمد لله الرجل برمسا جايبة كقول ديسني جال دينجرا الناس ما نيجتون كسانولو أكاتا برفما بفا جراتين أكمتي تين بريسو دينجا بريسني جرا barreessinee gara imoo tees waatsaappii telegiraam akkasuma mata duree yuutuubii bakka viidiyoo keenya mata duree isaa ittiin ibsu jechaadha. Sanis tahee ati barreeffama garaagaraa koomentii namaa jalas tahee bakka hundattuu barreeffama ajaa'ibaa akkaataa itti fayyadamte akka waliin ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti obsaan nu waliin turaan isin jedha. Egaa waan nama dhibu miti pilaastorii irraa argachuu dandeessanii. Amma anillee description boxii linkii jalqabaarran saniifuu irratti ni dhoona jechaadha. Egaa kana irratti dhoonee kaaniin booda beeksisni kana isinitti dhufe as dhiisanii maqaan appilikeeshinichaa kunoo asitti nuuf baha saniifuu irratti ni dhoona jechaadha. Haala kana egaa irratti dhoonee kaaniin booda barreeffama garaagaraa kunoo ka ajaa'ibaa jechaadha. Baay'ee as jala jira. Kana keessaa akka barbaadan filattaniifaa jechaadha. Koomentii jalattis akkasuma waatsaappii keessanii namaa walitti barreessanii jechaadha. Saniifuu fakkeenyaaf amma kana filadhee jira. Mee irratti dhaa jechaadha maqaan yuutuuba keenyaa Saayid. Kunoo haala kanaan tottolchettanii akka ajaa'ibaatti bareechachuu dandeessanii isin jedha. Kana qofaa miti isin sun filannoo keessanii akka barbaadanitti waan feetan irratti godhachuu dandeessanii isin jedha. Kunillee haaluma kanaan ni jira. Saniifuu haala kanaan fayyadamuu dandeessanii isin jedha. Waan nama dhibu miti. Egaa waan barbaadan barreessitanii kaatanii booda kana kooppii jettaniini amma kunoo kooppii nu godheera. Yoo dilet godhuu feetan immoo kana irratti ni haqxanii save akkasuma kanallee save gootanii asitti argachuu dandeessanii. Amma saniifuu kana mee diletiin godhaa kooppii godheera maangoon isa jedhu asirratti hin dhoonaa jechaadha. Dilet kana saniin booda bakka barreeffamaa kana bakka fudhatee waatsaappii keessa yoo deemtanis imoo keessa yoo deemtanis nama erguu fi barbaadan san dhugaa irratti dhootanii kaatanii booda bakka barreeffamaa san irratti dhootanii sekondii muraasaaf asirraa ni qabdanii jechaadha. Bakka kanarraa saniifuu meemmaniin qabaa. Haala kana egaa qabee ka'een booda paste bakka jedha kanarratti ni dhoonaa. Saniin booda kun haala kanaan kooppii nuuf ta'eera jechaadha. Bakka garaagaraatti haala kanaan fayyadamuu dandeessanii isin jedha. Bakkuma fedhee ta'uu yuutuuba ta'ees mata duree yuutuuba keessanii ta'ees akkasuma immoo sooshaal miidiyaatii garaagara wahuma hundarratti waan feetan kunoo as keessa deemtanii akka isinitti toleen waan ajaa'ibaa qaba. Saniifuu dheeraa miti wanni kun akkasuma waan nama dhibu miti. Irrumatti dhootanii kooppii godhatanii bakka barbaadanitti paste itti godhuu qofaadha. Saniifuu kana fakkaata barumsa keenyaarraati. Egaa akka irraa barattan abdiin qaba. Waan waliin turtaniifuu galatoomaa isin jedha.